namichi Itoophiyaa sun yemmus Filiphoosin raajichi waa'ee eenyuutiif kana dubbata mallattoo gaafi adaraa kanatti him waa'ee ofii isaatii moo yookiis waa'ee nama kan biraatii jedhee gaafate amma sirra deebuu ishee kana namichi Itoophiyaa suni yemmus Filiphoosin raajichi waa'ee eenyuutiif kana dubbata adaraa kanatti himi waa'ee ofii isaatii moo waa'ee nama biraatii jedhee gaafate waa'ee asii waasirraa waan Itoophiyaa jedhu sana hoon kaasee wantiniin isaa hin dheerata bal'ata garuu gabaabaatti waasiritti himetan kadhan iddoo hundatti argitani Itoophiyaan guyyaa sanatti harka ishee gara Waaqayyootti ol kaafti kan jedhu Isaayyaas raajee ture harka ol kaafti amma namni tokko yoo harka ol kaasu jechuun wayi kadhataaf kaasa wayi immoo mo'ichaaf kaasa yeroo inni Itoophiyaan harka ishee gara Waaqayyootti ol kaaftu yeroo sana kadhataa gara Waaqayyoo irraa waa barbaadu harki caalaan asirra jiru namni Itoophiyaas biyyi Itoophiyaas gaaffiidhaan beekamte jechuudha gaaffii gaafachuu barne nama tokko gaaffiin calluma deesi gaafa tokko gaaffii wal dhataati guyyaa lama sadiitti itti yaaddee hiikuu hin dandeenye fidee sitti fe'a mee furmaata naa kennii jettee nama biyyaa dhaqee yoo dhatte immoo furmaata argattu mataa cabdee dhukkubsattee deebite nama baay'ee bira waldaa keessa laala hundumtuu otuu guyyaan gaaffii jiraate deebiin hin jiru gaaffiidhuma guutuudha waldaa keessa kun akkuma Itoophiyaa deebii hin qabu gaaffii baay hojii baay daldal baay san baay makina baay buddeen shiroo baaqilaa maal san hundumtinu otuu tokkon gaaffii maalii qabde oode galgala kana waan nyaadde bulu na rakkisaa jira haadhoo koo jedha hundumtuu otuu maayikiitti bayi asii gara samiitti rarraatee jiraatu hundumtuu isheen taasaaf galgala kana yeroo maalan nyaadhaa maalin tattamittan bulaa guyyaa borii maalan godhaa mana kiraa maalan gaaffiidha jechuudha hundu gaaffii gaafachuun rakkoo qabaa jechuu kommoo miti si'a tokko immoo gaaffiirra dabartee immoo nama galataa yoo taate turuudha seenuun dubbachuu barbaadaan isarra filatamaadha seenu malee gaaffii gaafachuun ba'eessa amma namoonni tokko namichi kun biyya Itoophiyaatti hojii hojjetaa jira konkolaataa kottee afurii oofaa innis immoo asii gaarii jedhu sana natti fakkaata achumarra jira waan ta'eef gaariidhuma taa'anii yaada wanni sun hinofaa otuu ofuutti achirra taa'ee waa dubbisaa deema namichi sun gobosii dheedhee tan aman maaliif jennaan namni gaarii oofu innan arge fuula isaa dura ilaalee finyoodhaan waa akkas gochaa namni gaarii oofee beekume waa dubbisaa gaarii oofuun hin cimu jedhan beessi dubbisaa daandii naalaalaa jirtu hin ulfaata baay'ee namichi kun waa baruudhaaf Waaqayyoodhumatu haala biyyanne keessatti waa ibsuufiif akka inni dubbisu gochaa haala biyyanne keessatti yoo waa barbaadate dhoksaa dhokate waa argachuu jechuun hinni guddaan kadhachuurraa dhufa dhoksaa argachuun lammaffaa gaafachuurraa sin dhufa yoo gaafatte waan hin beekne barta yoo kadhatte immoo waan namni hin beekne argatta dhoksaa eenyu tokko bira hin geenye nama kadhatutu argataa jechuudha ilasee kanan isinitti himamu amma namoonni namichi kun gaaffii gaafate gaafa deemu Filiphoostu itti ergamee Waaqayyoodhumatu itti ergee medeemi kayti namicha tokko bira dhaqxaa manaa bayi gaafanne Filiphoos gaafa biraa boo namicha kana arge karaa irratti konkolaataa kana oofaati waa dubbisu gaafa dubbisu namichi kun waa'ee hoolaa sanaa dubbisaa deema waa'ee hoolaa sana hoolaan suni akka hoolaa qalamuuf deemtu yeroo gogaa irraa waa buqqisan illee rifeensa irraa buqqisanii homaa tokko dubbatu isa dubbisaa deema namichi garuu waan saamte Filiphoos itti dhaqee maal dubbisaa ta'u dubbisaa tokko sii galee nan laangallee ooni minetti me malee eenyutu daa deebisuu danda'a fideeran kananna eenyutu naa deebisuu danda'a hin beeku otuu namni natti me garuu naa galaa jedhe kottu edheeti ibseef dubbii kan ibseef dubbiin kun gaafa ifuufiifi waa'ee eenyutu dubbata waa'ee nama kan biraatu waa'ee masaa dubbataa wanti kun naangallee laadhagge beeka jettee waan hin beeknetti tulluu taatee ta'urra hin beeku jettee naangalle jettee hindagana keejitti deebite ijoollee gidduudha waa wanti kana taphattee waa baruutu filatamaadha miti amma namoonni tokko nan jajaan namoota guddaa hammasii gadi gagga'u kanatu ijoollee tinii kutaa afur shambaratu gidduudha kee taa'ee barata wanni kun amma namni tokko qaayyisu itti kolfaama namichi sun isa itti kolfu caalaa nama beekaa baruudhaaf ijoollee gidduudha kee waa baruudhaaf saman guddaa argachuudhaaf sitta himaan yoo gadi buutee barta otuu gadi bu'ii waan barta bari Zakkiyoosi otuu gadi muudate Yesuusin hin baru beektu
gadi buusaa takkan Yesuusin baru tokko gaafa qarata fuudhu gaafa cimina saatii sana kan itti mul'atu aangoo kan itti mul'atu birrii kan itti mul'atu maali itti mul'ata malee Yesuus argeeffe hidda gaafa gadi buu garuu sa jalqaba nama takka mana nama jaalaa salphaa inni mana zaada yoo gadi buutee yoo gadi amma namoonni tokko lafa namoota si jaanjessan kana dhiisime harka kee fuudhisitta nima har'a isa dhumaa jijjiiramtaa nama kan biraa taata akkee dhugaa dhoksaa kana erga itti mee booda lakki waa'ee kanaatti kan inni dubbatu waa'ee kanaatti ol dubbamte lammaffaa yoo dhalatte yoo haaroftee Yesuusitti yoo amantee ati nama kan biraa taataa hin haaroftaa jedhee ergatti mee boodatti namtitti makiina achuma dhaabdeefi achuma dhaabdeefi toon keenyaatti na daa'imni dhaabbaisa akkanii intini kana hikubiin gabbala jedhan keenya hikubiin gabbala jedhan keenya Tinaabu bishade tinaabu dengede tokko dubbaa fi gabbee baajaaji manaafa dhaabude akkasuman jedhe godaan kaasisan guddaa kubbantiri kana bireeme maal jedhu ishee dulaa kana ibsaa deeme bal akan duwwaa moobee keessa dabarsitee tuddoon tirii tiggiisa duubaa isa tirii sana argite namni jiru waan ta'e jedhaan tirii mara dhaabate ndaa'u gaafa na bira ga'utti buute godheedha gaafa laalu sila yeroon isin bira darbe moo dirqama intini ariifataan jira maanni ennaan ikkubii humnaa olan fuudhee akka jedhe waaqan isa jalqaba ka isa sitti mul'ataa turen si duraa dhosa inni maani fooqi inni maani intini buddeen inni maani birri inni maani liq isa si duraa dhoseeni siya tokkicha wanduma sasirraa qabbadho fiikoo sitti mul'isaa siya tokkicha harka kee darbadu yeroo lama ameen jedhime maala dabale ameen jedhime Yesus waan itti mul'ate namichi waa'ee nadaajii yaadaan jiru waa'ee kubii yaadaan jiru waa'ee fayyuudhu waa yaada maal taatu dhimma sanatti dubbate jettam yeroo tokko waan nati yaadu waaqoo beekaniif hiyya kee waan sana fageessee to'an sadi yaadaan tirisee kan biraatti deemu atammoo baay'een keessa nama dhimma kan tirii kanaatu dubbatee waaqoo raajittotu himettu natti ni munni immoo situ ija kee dhukkubarra kaayira waan ta'eef dhukkuba sana hammati dubbiftee fittu kitaabi sana amma si duraa bututee waan laaltu dhabdee waan tirii taatu hammati bututee jettutti kitaabitti amma kattutti sitti ni maaf waggaa jaabu baattee keessa dhukkuba sana darbee waa'ee fayyuu koo gaafatu ammaallee gana gaafatee tu'a ammaallee gana jetta calman ammaallee gana waaqi kiyya balbala naa banatta kiraama kee teesse calmattee keetta mucaan kun addaraa waaqa kanan gargaaru ta'e maqaana balleessa jedhaniyyuu maqaan nama dhawoo gurbaa kana lafa onaa kee taa'e na galateeffate dhawoo gurbaa na gargaaru baan yoon intala kana lafaan kaasu baate maal kee teesse galateeffatire ammaallee gana jedhe amma balbala banamaa isa jedhu sittim balballi banamaan kunoo isa kellaachuu ol dabartee isatti kellaachuu ol dabartee finfinneettachuu ol galtu miti balballi banamaan isa miti beektai balballi banamaan isa jarra nagaddee buufattee kuma shana fideerra waaqoon nagara jedhu balballi banamaan isa miti balballi banamaan rakkina kee teessee samii banamaa argu balballi banamaan isa jedha balballi banamaa maayini beektai haga buuteessee ergamaa waaqayyoo qafa mucaa koo jedhu dhufeesi waa'ee biyya kana sitti mana dhaggeeffatu gaafa jedhu gurbaan sun agabuu taa'ee balbala banamaa keessa jira harka rukuti qadafiisaaf ilaafe ittimnaani maal taa yoo nama na cuubamee maaloo wanti kunoo namatti tolaa yoo nama cuubame maaltu na dhowwaa inni deebisee nama beeku gaafa namattamii deebisee nama beeku gaafa namichi biyya Itoophiyaa turuudha laa dhaggeeffata nama gaariidha baay'ee waan isaan gallemmoo deebisee gaafatu Filippaan deebisee gada garaa kee guutuu yoo amansiif hin danda'amu waan tokko qaqqablaa qaqqabu fayin namichi sun intini baratan yeroo an duuka mootummaa barateera amantii cimsannas hin baranne siya tokko waama Yesuus beekennaan hin danda'ama bakka garaa kee guutuu aman kanaafi fayyinni tokkoffaan lammaffaan qabu nan jedhee tokkoffaan fayyuudhaaf tokkoffaan waan an jedhu qabu lammaffaan hin qabu sadaffaan qabu fayyuudhaaf tokkitti maal amanuu fayyuudhaaf maal barbaachisaa Mila fite amma dara dhaggeeffadha fura gurguruu dubbataa jira namoonni tokko bara jiraatan hundumaa si argachuu barbaada bara lafa kanarra jiraatan yeroo si argatan ati go yeroo ergamtuu fati cimaa yeroo ergamtuu fati bareedaa sitti tolee jira yeroo si argatan yeroo harka isaanii jala jiru kaatee yoo waaqayyo mataa kee ol qabe ilaalee namichi mataa kee cabsuudhaaf halkanii guyyaa hojjetu Hintanti siya matake kadi cabsu balkani guyyaa hojjetu nama biraan eegin isuma hojjechaa fi turte tamaadha. Kanaafi an waa'ee biyyan kee jiraatu biyyan jaalladhu biyya Itoophiyaa biyya waaqayyo keessa na kaa'ee gaafa yaadu. Ila biyya waaqayyo keessa kaa'e namicha kanatu isa lallabaan namicha Itoophiyaa waan ta'eef immoo keessa hin jiru. Wanti nuyi dandeenyu qoba qobaa fi akkuma
akkuma addunyaa kanatti Itoophiyaan atileetiksiin beekamu miti immoo jedhe kaati morka mana kutaa'e ilaali miti ilaala keefat atileetiksiin maaliif tokkoffaa bahuu maaliif waggaan Itoophiyaadhaan waancaan dhufaa jedhee yaannan dubbichi giruuppiin barbaadu kophaa fi bat jedhanii fixanii geeba gashu kophaa fi jeeruma kophaa fi deemee daaliyaa galchitu kana gara tokkummaatti fidime namicha waggaa har'aa tokkoffaa baheetu bara garmoo digdami sadaffaa keessa ba'a. Waliin jaallatu waliin fiiguun beektu Itoophiyaan. Baay'ee maal akkamitti biyya sana jiraattu naan jedhe tokkotu naan fide kan maan fida haadha koo. Maal akkamitti jiraattu naan jedhe bees. Biyyuma Itoophiyaa akkamitti jiraattu Waaqayyo arraba kee dibeera. Hayyaana guddaa sirra kaa'eera. Maal ta'a haala sii mijeessinaa gara kana yoo dhuftee jennaan achi yoo dhufe nan lallabamuu maal ta'a nama dafi kaadhiin qabduu naan jedhe maayi. Shufeeri yoo taate dana baay'ee galii guddaa gashuu dandeessan ani tajaajila wannan ji'a keetti see tokko lakki anoo yoo lachi dhufe sabuma kana yaada waan ta'eef dadhabaadhuma hiyyeessotuma taaneedhuma achuma jiraat Yesuusii wajjin ta'uu naa wayyaan jedhe achi biyya Kanaadaa biyya jiraatu kabajaa tokko sittan himaan amma gaa biyya kana hiyyeessa godhee achi sooressa godhee na fudhachuu biyya keessa jiraatu baay'ee kabaja ofii kabajee kee jiraatu achi taa'e Itoophiyaa rabsa inni akka ta'uun isa akkasii atis biyya kee jiraatu kabaju inni biyya kee jiraatu kabajeeti addana rabsi jedhee hidhaatti si ajjeesuuf jedhanii jaalladhu jiraatu.